biyya isaanii irraa fagaatanii biyya ormaa jireenya ofii erga godhatanii turaniiru. Muummee lafaa kaaba addunyaa tanaa biyya Norwee jiraatu. Hayyama waggaa isaanii maraa daawwannaa biyya duraan hin argine deemuun waan haaraa fi dinqisiifataman laalaa dabarsuun amala isaanii ta'uu odeeffannuma isaanirraa arganneen barre. Gaarreen Norwee irraa gara dirree Hooland yookiin ammoo Neezerlaand luka diriirfatan jennee hin tilmaamne. Aadaa beekanii, goota beekanii gurraa waan qabnuuf achumatti itti dhaqna malee balbalatti nutti dhufanis hin shakkine. Gaafa carraan walitti nu fide ammoo waan irraa habuuqqanne isiniif biifuu kajeelle. Nuti kanaan dura maqaarraa hanga hojii fi muuxannoo isaanii beeynullee daawwattoota kennaan wal barsiisuuf jecha maqaa isaanii gaafannaan hanga abbaa torbaatti nutti himan. Ani Gammadii Badhaasoo Waashoo Tufaa Cirroo Gaalamaa jedhama. Bakki itti dhalootallee godina Arsii, godina mi'amma maqaa ammaatitti godina Arsii aanaa Muunissaa keessatti dhaladhee karaa hedduu deddeemee amma biyya Noorwee jiraadha. Biyya Noorwee bubbultanii jirtu? Waggaa 20 oli. Waggaa 20 ol biyya san jiraadheera. Warra lafaa jechuu fi sun lafti warri lafaa ta'uun tama keessaa baane sani tan amma warra keessummaa nu bulchaa jennu. Biyya ofii irraa fagaatanii aadaaf amala biyya ambaatti maxaquun waggaa 20 jiraachuun aadaa ofii nama dagachiisnaa shakkinee gaafannaan haala itti dagatamuu hin dandeenye nutti himani. Lakki garii dhagaa waan guddadhee fi garii ammoo haga tokko waa dubbisuu kana waan jaaladhuu fi haga ala kana bahe keessattuu waan biyya teennaa nu caalaa faranjoonni waan barreeffatteef kanneen waan dubbisuu fi baay'ee irraanfadheen jedhu mara beekalleen jedhu hodha akkama jira garuu. Obbo Gammadiin aadaa keessatti dhalatanii guddatan kan ofii qofa osoo hin taane walumaa galattuu afaaniif aadaatti xiyyeeffatanii akka hordofan nutti himani. Waa'ee gumaa fi sirna gumaa irraa akka nutti himan gaafanne. Gumaa bira osoo hin gahin seenaan gumaa naannawa isaan itti dhalatanii guddatanitti akkam akka ture nutti himuun eegalani. Inni gumaa jechuun namni akkuma itti fixaniitiin hagam argataa san irratti fiiga malee jalqabni isaa uummanni sun uumamarraa attamitti akka galtee keessatti namni yookaan lubbuu miidhame yookaan waan biraa ta'e attamitti isa falaniitiin akka itti wal araarsan conflict resolution ka jedhu san fakkaata afaan faranjiitiin. Kanaafuu gumaa yoo jedhanii tama irraa bu'an sani hagan irraa fudhatee hagana kennee haganaan araaramanii waan jedhan sani fiiganii dubbiin akkasii miti. Akka mireemee xiqqoo dambaasan jalqaba yoo namni nama danees ajjeeseen jedhan danees namni harkatti galaafatame jedhan jalqaba dur fagoo dhageettii irratti akka dhageennutti nama galaafate hin qucan jedhan. Qucan jechuun isallee faanuma ansaadan jechuudha. Qucaan san irratti namnillee kaadhamne kanallee dhabnu dubbiin kun nu haa fooyya'u jedhee dubbatee yaa'iin dubbatee warra abbaa gadaatitti dhiyeessee fooyya'ee gumaa naaf fixatu maarree jedhee achi geette. Gaafa duraan yoo muraan qucaan torba jedhan. Halaalli qucaa, hantuunni qucaa, hattuun qucaa jedhaniitu waan akkasii sanniin amma lama sadii wayii ammaaf yaadadhu
akkasitti murteessan. Kunniin quca jechuun balleessee jennaan innillee akkuma kun badetti. Lubbuu namaa yoo balleesse akkasumatti beekamaadha. Qucamuun isaa. Namni yoomillee qucaa keessa ta'ee bara gumaa kana keessa illee ta'ee godatti gala yookaan onatti gala. Namni sun kolba namichi tokkochummaan sun warra ofii irraallee baqata. Dhiinni namaa irra bu'ee jira. Dhiinni hambaa irra bu'ee jira. Qucaa namni harkatti danaa'e warreen gostiin qabee gaalee morma godhee bakka walgeettii yaa'ii guddatti dhiyeessani. Yoo hamba taate hamba jechuu argite hamba jechuun amma waliigala warra irraa gumaa fixutu jira. Warra ammoo gumaa irraa fixutu jira. Akkanumaan. Warra akkamii irraa fixanii? Warra amma nu'uu fi garagara ta'e kana yoo ilaalteetiin jettu isaan wajjin gumaa fixanna jechuu irra ka isaanii gumaa dubbattee dubbiin kunuu isaanii galee dubbiin tartiibaan laakkaan kun isaanii galee san keessa jiru hawaasni biraa amma. Hawaasa amma dubbiin kunuu galee fi isaanuu dheessanii jalqabarraa. Kenna gaafuma duraatu innummaanuu hambarraa uffoo'ee godatti gala. Manatti hin galu. Hin gaabba jechuudha. Manatti galee gadi ciisee hin bulu. Waan balleessisaniif inni bade amma isa inni haa balleessuu kana godhe sunuu haa balleessuu amma waakkachuu miti. Garuu akki irraa fixan sun akka gara nyaattoo argatu innillee amma uf tasgabbeessee aanaa hoo jedhee warruma ofii irraallee baqatee bara sanitti yookaan godaggala yookaan ammoo onatti gala mana namni keessa hin jirre. Midhaan inni nyaatu bakka kana jira jedhee lallabee yookaan himatee dudda galanii isaa hin arganii kare'een duubaan yoo ona taate ona sanuu saaqanii yoo goda taate illee balbala san kaanii biraa deemani achi fudhate. Kana jechuun gaabbiinsa booye inninu gaabbe inninu sun amma amrii ta'e deeme karaa ofii. Gaabbiinsi kun ammoo akka itti fixatan kunuu ka jabaatiif ka xiqqaa wanti jiru gaabbiinsa isaa fa'a achi keessa galchuuf. Nama kaawwan wajjin nama hamba biraa wajjin gumaa hin dubbattu wanti jedhaniif seerri kunuu isaa gal'aa hin jiru. Inni nu seera kana keessa hin jiru gaafa warri kun tumu. Gaafa seera kana baafatu inni keessa hin jiru. Maalitti waamtaree maaliin araaramtaree? Rabbumaan araarsu jettee cadhifte malee. Amma waan kana godheef tanalluuf naka jedhan san amma jechuu miti. Akkasiin taqucaa tana fakkaatti. Amma namichi kun yeroo qucaa kana keessa osoo hin bahin amanee balleessaa ofii beekee godatti gale yookiin kophaa ofii dhokate bakkuma ta'etti haa ta'u. Maaltu itti aana? Bara qucaa san achi fuudhaniitiin balleessaan dhuga lafa geette inni nu dheesse lafa geette. Amma gaalee morma godhanii bakka warri gadhaa bokkuun jiru san fidaniitiin achitti itti dhiyeessanii warri itti aggaamee warrummaan isaa maaliifi heeyyamama isaanillee warreen kuwwan illee ka isa qucu isaan harka itti bayonnoo jedhan malee itti taffisu. Akkas jedhanii warri bokkuullee itti aggaamee gattaa warri mataa keessa quceet hobbaasa jechuudha. Nama kan gaalee morma godhanii hin finne eega fidaniin boodatti dura warrumatu itti aggaama. Bakkuma amma kun muka biixxannaa san bira munillee biixxannaa. Mukuma san bira muka qucaniin san illee qopheessanii lafa kaayanii jiran. Dhageettii kun. Amma achi fuudhee yeroo duraatiif ka itti taffisu warruma hobbaasanaa jennu.
ajjeechaan kun hin ulfaata namaaf. Okay. Akka amma nama ganaa akkana ajjeefne nama ganaa akkana goone jedhamu bara ammaa kan hin fakkaatu. Namaa bee kunillee namni irraa qucabee kunillee nama dhabee kunillee nama dhabee amma warra gadhaatitu isaan eebbisee hamtuun isinitti hin deebi'in jedhee adda galan kana caalaa bara san barri kun amma dur fagoo ta'uu isaa akkasitti haa hubannu. Ka achi asuma deemnee achi asuu fagoo. Dhageetti. Dura qucaa lammata gumaan araaramanii haa jennu waa'ee gumaatitti haa lufnu. Gumaan kun namni akka itti fudhataa jiru tamamaayee irraa horii kennanii horii haganaa gumaa dhibbaan fixatanii jedhanii wanti kun akkana kana goote gumaa wanti galtee martinuu gumaa miti. Jabeenaa laafinna amma haa jennu wanti ta'e sun tafiichisaallee hin taati ta'uffisaallee hin taati. Gumaan yoo jedhaniitiin jedhan isin dhibba dhiibuu jedhan. Dhibba dhiibuu jechuun horii dhibbaan fixatan jedhan. Eenyuuf dhiiraa jennu gumitti jedhanii dhambata dubartiillee adduma jedhan. Ammallee durii keessan baane maxaan as quunne malee. Gaafa duraanii maal ta'a? Ammallee akkuma durii san namni harka danaa ambarraa baqata. Baqachuun kun seera. Hin mul'atu dhiinni ambaa irra bu'ee. Gaabbee muka galee ammallee onuma gala ammallee goduma gala. Ta'amma ammoo ajjeechaa miti. Hin laallamaaf. Akka inni gaabbeetti laallamaaf. Godaggalee namarraa dheessee amma inni achi galee isa achi baasuuf warrin nama waataa waamanii mataa rifeensa qaama irra jiru hunda haadanii achi baasuuf waataa waaman. Amma dubbii hin geenne gosa sadaffaatitu fiigee dhufee amma gosa A gosa C ka jettu san hodhakkatti dubbiin kun ta'e namni wal daneesse. Gostiin nama daneesse suni maqaa akka waan baqatu isaan illee achi shesheephisan. Sodaa mul'isan jechuudha. Cadhisanii hin teenne. Inni illee godaggale yookaan onaggale namni sun. Gosti sadaffaan dhageette martinuu quba wal qaba gamaa gamannin. Gosti sadaffaa illee akka waan dubbintu isa galee isaafillee burutanuma dafee hodhakkaa bu'a. Warri illee gosa sadaffaa keessaa nama ergateetiin na boochisi jedheetiin warra bokkuutitti dhaqa. Na boochisi jalan awwaali hoyaatiyyaan awwaali gaaphaa jira. Akkaan illee haa darbu akka malee inni illee haa balleessu. Ka amma deeme kanaan yookaan balleessaa isaa taate jettee hin dubbattu. Inni qaruma karaa ofii deeme. Amma hodhakkaa kanatti hin malleen akka hin taane of eeggatta. Hin mallee jechuun achiin booda hoo warri waan wanti kun isaaniitti itti gale kunniin illee warra ija imimmaaniiti. Lachuu bokkutti dheessiti. Gamaa gamanattu. Warri waa godhe illee warri waa ta'e illee. Warri waa godhe maal jedha? Na boochisi. Jalan awwaali. Hoyaatiyyaan awwaali. Biyyee na qabachiisi. Tana jedha. Gaabbee. Hin malleetu nurra ga'ee. Jedhanii ammarraa bu'aan isaan. Nama ka hobbaafame. Warri kunoo maal jedha? Gannadhiis jedha. Warri namni jala akkas ta'e sun. Gannadhiis. Gada baanaa dhaabi. Naa lallabi. Gumaa baafadhaa. Naa lallabi. Harka bayaanillee. Jedhet baanata. Amma dubbiin haga durana
fooyaniitiin kolbatti galchanitti hadhaaf hin gaabbita. Cadhiftee amma dubbiin kana ta'ee warri jarri lachuu warra bokkuutitti dhuftee himatti jedheemi kun ganna dhiisi jedha. Malee cadhiseetuma dhaqeetiin buqqisee lolee hin ari'u. Gosa san keessattuu mana san. Warra abbaa bokkuu gaafatan. Isa gaafatan. Ganna dhiisii harka deeffadhaa anillee maal jedhee isumatti dhaqa. Malee akka amma mana sanii gosti sun balbalti sun namni sun mandarri sun waan kana nurra hojjate nullee kara eegganne adhubatana gabbaanee shiginnee waan goonaa odoo ta'een bokkuu dhaqa. Innillee caqasee bokkuullee bee caqasee ergatanii odoon ergatin iyyuu walitti gadi dhiisu. Meelaanaa hin gaafadhaa ergataa jiran jedhanii dubbimatu walitti dachaasaniiti dhufuu dadhaban malee jedhee sossobata. Kan namni jala amrii ta'eetiin ka onnoo jedhu kana argite ka dallane kana inni amma akka itti jiru si mul'ata haala isaa kan namni jala amrii ta'e akka itti dallanee dhufeetiin gada dhiisi. Karaa kutuu heda malkaa kutuu heda gabayaa kutuu heda karaa akkan baane marseetiin buqqisee mana irra gubee ari'uu heda. Kana odoon godhin hin dura ganna dhiisi. Yoo isaan tuffiillee homaa wallee godhaniitiin bayanii dhufuu didaniitiin jedhan mee hin gaafadhaa laanaa jedheetuma sossobata. Yeroo tokko yoo laalteetiin jettu warri gadaa warri bokkuu kunniin abbaa uummata saniiti miti. Atillee laa ergataatuma jira dhagaatuma jira anillee dubbiin nageette. Kolba gaafa warri kun wanti godhe kun ammoo afur bulee hin danda'u. Achuma as dafee ergata. Jalan awwaalii gaabbee na boochisi jedhaan. Kana keessatti dubbii amma warri bokkuu qabee gattaa jedhee araaruma walii ofii qaxoofi. Alaara kana keessatti jaarsi filatame hin ta'an. Hadha jarti lachinuu gamaa gamana ta'an jechuu miti. Hin dubbatani. Gosa sadaffaa kanatu dubbii qabe. Warra namni jala boqate kanallee waamee nama achi keessaa dhufa malee kolba manni sun dhufu. Dubbiin ta gosaa taate amma. Gosa dubbataa jira. Dubbiin qabamee gosti gattaa'ee dubbitti lufan. Duraa duuba dubbiititu jira argite. Amma dura hin malleen jirti jedhan. Amma dura baqate sun godaa baasaa. Hawrattuu eda'amu. Mataa haadaa. Cabbiin haa cabsifa jedhan. Cabbiin haa cabsi jechuun cabbiin haadan yoo san bara san rifeensa onnoo godhanii nama waata bakka jiru waamanii fidanii inni dhiqee achi keessaa baasa. Namattuu edaa warri isaatu isan argu. Odoo inni dheessu odoo karatti namni ho'itu ija keessa itti dhufe nama san irraa haguuggatee lufa. Namni duraan isa arge sunu hiddii gurraatti liqimsa. Maaliif akkana godhan? Nama daneessuun nama balleessuun hin ciccittaatu jedhanii waan akkasitti uummata hawaasni waan akkasiisan waan yaaduuf namni nu isan argu haga waan dhiqee achi keessaa baasee cabbii naa cabsi jedha. Cabbii naa cabsi jechuun mataa na haadi. Bara san wanti akka haaduu mulaacita jennu tun fa'i waan hin jirreef cabbiin mataa isa miidhuufii miti. Uuma aadaa yoo san jiru. Cabbii naa cabsi jechuun narra haadi. Rifeensi isarra jiru sunu kafanni isarra jiru sunu cubbaama jechuudha. Walii galatti dubbiin kun maal jechuun namni nama daneessuun kun keessattuu ambiti amba. Daneessuun seeraa miti. Dhugurka. Akkasitti martinuu kana dhagaa haa dhufuuf oli. Gattaan jaarsi filatame dubbatan dubbii ol fudhatan dura hin mallee irraa baasaa. Hin malleen jirti. Hin malleen maali? Achiin booda hoo maal hojjate? Godaggale. Godatti illee hin gallee manuma galee gacciise. Hin malle. Nama galee dhiisee jiraata.
ambarraan baqanne hin malle isiinuu dubbii guddo isii jalaa baafta dura dubbiin kee kun bee waggaa ta'u waggaa lamaa ta'u hin dheerata qulqulleessitee dura hin mallee irraa baaftee afur bulee shan bulee yowaanuu hin dheessine gara warra gadaa hin dheessine tuffii kanallee hin laallama dheessuu isaallee gadduu isaallee ergatee na awwaali jedhee jala na awwaali jedhee isa jala na awwaali jedhee biyyee na qabachiis jedhee gaabbee dafee gosa biraatitti dhaqee himatee kun nu badee maarree narraa qabaa jedhee waatannaa eenyu warra gadaatitti naa dhaqaa jedhee waan akkanaa kanneen akka inni itti gaabbeen laalan yoo kanan ta'in amma sunillee fixxee tanatu irra jira tanallee hin hanqise hin mallee irraa fixaa jedhan dura hin mallee irraa fixxee amma tuffitee bita akka itti daneesse daguu danuu gumaa jechuu asirratti tama gumaa geettu jechuu malee amma gumaa hadha honnoon gootu hadha murteessitu sanillee attamitti ajjeese karatti eeggatee xissoo olii qaban gadoo olii qaban karatti eeggatee sibiila coccophaan jechuun fullaasaan jedhan darbatee sibiila coccophaa jechuun dhiiga jissee ambitii ol lol sibiilumaa odoo harkaa qaban galteen namni ol dhaba. Sibiilumaa yoo harka qabate faca'oon harka gubbaatiin harka mirgaa kanaan akkana godhee bitaa kanaan jalaa oli xiqqoo akkana dhaqqash godheetiin akkana itti hoolaa jedheetiin kun bililiisa yookaan wama harkaa qabuun yookaan ta'e jedheetiin keessaa baasee irra dhaabatee keessaa ba'uu hubatee odoo ka dandamootuutillee namni takkatti mallee dha'ee takkatti mallee waraanee bira lufaa sanillee hin goone irra dhaabateet mirkaneeffateet keessaa ba'uu argeet suuta gara deeme waan akkasiiti. Kun ammoo gumaa guutuu amba gara gumaatitti ajanu gumaan sunuu walii duraa duuba qabdi ta'uuyaa ta'uffisaa ta'urii ammoo dhakkatti gabbuttuu akka inni itti hin mallee san wajjanne san laalta kun guma kun dagu wal dhabanii dhuga garuu hadha oduma nagaan olii yoonnoo jedhan waa aaruu keessaa itti butuu dhaye bakka malee dhaye qolamata dhaye sanumarraa dhukkubsatee du'e hoolaa dhiigaallee fideebe tajaajilaa jiraabe haga ufiititti garuu bakkattiin inni tuqe sun isa dhukkubsitee sanumarraa kaka'u du'e kun dagatee bakka malee inni namni yoo dhaye namni yoo lole namni yoo afaan walitti tare bakka laallatu wama harkaa qabuun nama darbata garuu haga dhumaa dheertuu akkasii isa waan dhabamsiisu seenee inni turee haa ta'u hoo yooma sanuu haa ta'u hoo dubbii irratti walgayan maarra wal dhaban maali dubbiin taagasgeettu amma tagumaa sun maali bira dhaabatee haga keessaa baatutti eegee itti deddeebisee godhe danuun ammoo waan biraatiif darbateeti hodhakkaa kanatti isatti dhufe busaayaa fa'atu jira homa biraatiif horii dachaasuuf haa ta'u wama ta'eef darbate inni isan argine yookaan nama biraatii wal dhabanii nama san dhawa jedhee asii honnoo jedhu inni asitti addaan qaba jennaan isumaa dhaye kun danu isaa fi miti isaan womaa waa tokko waliin qaban nama biraatii wal lolan jaran hin maraattanii jedhee hodhakkaa dhufe kun ammoo namni yoo loleetiin jedhu uf hin beeku ijaa gurran qabu jedhani itti lufe
akkasitti daneesse kun nagamaan fiigaa dhufee achi ilaalee argee ebalfaa wal dhabaa jira jedhee koola banee garaa banee fayyaalummaa hodhakkaa dhaqee jarri akka malee walitti dallante amma isaaf jedhee asii yoo gadhiisu isa luftee tun danuu bakkattii gumaasan ka himatullee ol jabeesseetiin himata diina foona ajjeese itti naa jedhe darbataaf dhaadataa itti naa jedhe ol jedhaaf gad jedha diina foona ajjeese darbata dhaadata gara nyaattuu malee na ajjeese warra himatutu jedhaabe amma dubbiin qabamte san irraa fixanii tanan lufanii himataa jira ol jedhaaf gad jedha darbataaf dhaadata diina foona ajjeese sibiila coccobaan ajjeese jedheetum aarii qaba amma aarii isaa tana martinuu obsaan caqasa maaliifi amma dubbii kana seentee jennaan warra himatu kana warra namni jalaa danaaye kana ol jettee illee ija keessa ilaaltu kabaja maaliif wanti feetaa galtu eenyullee obboleessa ofii nama ofii ka achiituu ka asiituu dhabuu hiyyaattu akkuma tutturtuun xiqqoo qabbanaa warri gadaallee sossoba ta'a jedha hin baanateen dhaatateen lolaa warri jaarsotaallee dhugaan eessa jirti amma wanti barbaadaa jiran eessa jirti maaf ol dhaban maaf walitti gaman wadhaawanii wal biraa deemullee dhima jirti atta keessaa baase lakki keessaa baasumaaf hin goone bakka dhahee santu bakka malee taatee sanumaaf amrii ta'e jedhanii ka gara tokko qabatullee garuu haga fedhan haa dubbatanii waan dheertuu achiisa utuu hin ta'in waa hunda qulqulleessanii gadi ol kaasanii haga dhumaa deeman haga araaraa deeman jala sumaa ol kaasaniiti wanti haftu duubatti haftu hin jiru haga namatti qabda haga lafti irra taa'aniitiin dubbatan sun bee margan irraa luqqa'ee lafti boolloo taatee jilbat deebi'ee dubbatee dhugaa barbaaduuf warra sanillee amma ka dubbatu gosa sadaffaaf warra kana kuwwan warri amma kolba dubbii itti galtesan duubuma taa'eetiin caqasa ka achi keessa jiru ka gosa sanillee namni ima jira bal warri sun manni sun keessattuu oduu waan amma duubaan itti himan malee baay'ee amma inni nu ubbeekee bakka kana oolee gala jechuu miti warruma kaantu ittiin gala amma isaa sossobachuun onnoo guddaa tokko warra abbaa gadaa fa'aaf warri jaarsota kunniin ammoo ka kana dubbatan wanti keessaa qoodan hin jiru gumaa ka jedhan kun gunfaqiif gumaanuu adda adda dubbii woomagal teemaaraa gumaa jechuun miti gunfaqii ka jedhantu jira ka horii kana maallee maal fa'a masu horiin farda sangaan wayyoomni gunfaqii qaba kormi wayyu farda sangaan wayyu horiin kuwwan illee akka ta'een wal caala malee wayyooma qaban maqammaan horiitu wayyu kanaafuu sunillee waan akkasiiti keessattuu farda sangaanii fi kormi loonii wayyuun kun namni balleessee jennaan gunfaq ilaallama qaama namaa kan odoman du'in ammoo ka dhidhisantu jira ilkaan cabsan ija balleessan harka muran quba kanniin muran miila mogolee dhawan kunniin illee gunfaq malee wantummaan galte martinuu gumaan taatu gumaan dhibba dhiibuusan ka achi galee ammoo ka waan san irratti ta'e malee dubbattee kuwwan illee warri bitaa mirga dubbatu dubbii laalee dubbiin gumaa kun dhugatu keessa jira fakkeessanii araarsan fakkeessaanii miti dubbii hunda isaa fooyaniiti
amma bifa wadhabaa kana yoo laalleetiin jennu ka qaama namaallee gunfakii ta'a. Gunfakii gumaa jala ga'e malee gumaa miti. Fakii jedha gumaa fakkaata jechuudha. Mogolee onno facoodhaheetiin naaffise ima jira garuu. Sibiila mogolee dhooftee naaffisuun hujii irraa sumuduun waa tokko gassisuun qaama isaa irraa bakka isa miidhu qaba. Maraa miidha. Kanaaf gunfakii jedhanii bakka lamatti qoodanii. Wadhabbii amma kana wadhabbii namaa lolaan haa ta'u waan fedhe haa ta'u attamitti araarsanii ka durii ka dur fagoo ka achi asii ka amma dhiyoo kanaa ka jedhan amma uuma ta'eef namni lafaa ka'e ka araaramtuun ka ammoo seera baafatan keessa hin jirre namni atta araarama bakaawwan hin jechuu qofaa miti waa seera wajji muratanii durumaanuu kuwwan amma abbootii isaa irraa dubbataniit walitti dabarsanii akkasitti waliin bulani. Kanaaf yoo waa galanillee ambiti maal nuun jetti jedhan ammoo namni yoo dhabeetiin jedhu waan kanan godhini dhiisi ambiti maal nuun jetti gosti maal nuun jetti jedhani. Kana wanti jedhaniif waan isaan ittiin bulan tokkotu jira argite. Kana walii dabarsanii dhageettiin namni martinuu tama lafaa ka'e waan kana sammuu keessatti xaxanii kana barate kanaaf dumbiin ambaasittiin galin jedhanii gaafa araaraa fixaniitiin jedhan fa'a waan jedhantu jira hamtuun lamuus ittiin deebi'in. Nuun amma dubbannu kunillee faranjiin maal jetti aadaan waan karaa nama masakaan malee mana hidhaatee miti. Wanti akkasii sun nuu deebitee akkuma yoo saniititti furannaa odoon ta'een ka durii san irraa warri durii attamitti wal horaataa attamitti wal araarsaa kaafe attamitti qabbaneessee tasgabbeessee araarsee namni martinuu akkaanillee akka maleellee dabruun oolu garuu dhugaan mul'achuu qabdi. Dhugaan mul'achuu qabdi jechuufi malee sunnuu deebi'aa ka jedhu miti namni hagas walii yaada. Ka godhe sunillee waan aarii yoo san goote san irraa akkatti gaabbu. An ufiifi miti ka jiru gosaaf jiraadha. Gosatti waan hin malle galuun narra hin jiru jedhee daa'imni akkasi guddata. Namni ka gosaati. Ka warra dhalatee sanii qofaa miti. Kophaan jiraatu. Akkas jedhee warri gadaa amma itti dhaama warra akkuma dubbiin qabamteen. Karaa gadhiisiif, malkaa gadhiisiif, gabaa gadhiisiif, karaan kutiin, ambarraan kutiin, natti ergatee, natti matee, boo'ee, boochisee, hoyaati yaa awwaale jedheen amma isaanii garagala. Dubbiin na bira geette, na bira dhufte, jaarsa itti laakka'ee, na eeggadhu, jaarsa itti laakka'ee, natti boo'ee dhufee, natti matee, na awwaali jedhe ilmoo horii awwaalaallee narraa fuudhi jedhe anallee biyyee na qabachiis jedhe amma warra sanitti ergaa jira warri kataa gannaa taa'e natti boo'e natti mate natti dhufee arge na awwaali jedhe dubbii jaarsatti qabeetiin dhugaa addasii baasa haga ammaa dubbiin qabamu jaarsi itti laakkaa'amuu sunillee gara nyaattoo mul'achuu isaa amanuu kan nama waa godhe sunu inni nuu boo'ee jira gaabbee jira. Namni ka gosaati irra deddeebinee jenna. Kana hunda dubbatanii fixanii guyyaan araaraa murama. Guyyaa araaraa kana maal fa'aatu hojjetama? Dubbiin kun dheeraa dubbatame. Wanti guddaan namni martinuu uf jaallatanu amma ambuma kenna kana seerri inni qabu jabaa cimaa jenneetiin uf jajuu qofa odoo hin ta'in guyyaa araaraa bira lufuuf dubbiin dubbatamu. Ija keessa ol jedhee lammata waliin laalu gadoof xissoo baafadha jedheetiin gadoo baafadha jedheetiin waa tokko maal godhanii
manuma amma namni jala danaa'e kanatti danaa'e jechuu kiyya argite namoonni jala danaa'e kanatti qophiitu jira dubbatamee fixame gumaa dhibba dhiibuu ta'e uwwisa ta'e waan fedhe ta'e horii achi gadi murte waan fedhe ta'e murtee fitte guyyaa araaraatitu jira. Guyyaa araaraa kana an amma waan garii ija kiyyaan argee otoo hin ta'in ammallee argaa dhageetti barri kun fagoo beeki. Guyyaa araaraa kana hoolaa buyyaa gurraatii takkatu jira. Dullacha keeraatitu jira. Heexoof daadhii afuufantu jira. Waan hedduu qopheeffatta. Wal haa gargaaranii qophii kanarratti warruma namni jalaa danaa'e sanitti qopheessaa sanniin addaan hin baafanne garuu manni wal keessa. Jechuun guyyaa san qopheessuuf. Maqee dhufaniitiin jedhan hin buyyataniin jechuun amma achi wanti tundutti hin deebiin jedhanii hoolaa san isii gorra'aniitiin akkaan dhiiga facaasaniiti. Hoolaa tanaan. Hoolaa buyyaa. Hoolaa gurraatti hin buyyatan. Lammataan nutti hin deebiin. Jettee atu uffalta. Warri sun argite. Warra kaawwan illee hamba maraafuu gosa saniifuu kabiraatiifuu hoolaa buyyaa jedhan. Dullacha keeraa jedhan. Dullachi keeraa kun sa'uma bubbule dullachooyii qalanii macuree baasani. Macuree baasanii korboo godhanii badhisanii akka namni lama hodhakkaasan taa'u godhan. Bara durii wayaa uffatanii qoolaa taatu wayaa haa taatu waa uffatee dhufaa. Dudda waliin garagaltee jarri lachuu ka nama daneessellee ka namni jalaa danaa'ellee. Ka daneesse kana kolbi yoo inni jiraate isumaa ta'ee yoo inni jiraallee warruma san keessa. Dudda waliin garagalanii haguuggatanii ijaa waliin arganii macureessa kudhakkaa ta'an. Dudda waliin garagalanii dubbatanii fixanii waan akka itti fixanillee dubbatanii waliin dudda waliin garagalanii ta'anii somba hoolaa gurraatti sanillee baasanii hodhakkaasan jirtii somba baasanii bitoo diimtuu ho'iitiin somba san tuqaatiin ijaa qatan. Kana keessa warri gaxaallee eebbatti to'a haamtuun isinitti hin deebi'in ati hadha jedhanii wal waamaniitiin argite. Dubbiin martinuu wal waamanii seera itti laakka waan jedhan kana wal dhageessisanii ati ammaa achi nama wajjin heerumsiisu, nama waliin fuudhu, nama waliin gurguru malee nama waliin walloo jedhuu miti. Dhumte hambaa nagaa, biyyaa nagaa, daarii nagaa jedhanii eebba kana to'anii jarri kun walitti dachaatee salaamata ol fuutee bitoo sanii ijaa qattee madhumaan tokkocha keessaa yaatan isin jechuu amma achi waan kanaaf ol jettee ija keessa waliin laaltu jedheetiin jilba deebi'aniitiin dubbatan alangee facaasaniitiin. Madhumaan cumaa oo'aa irra taa'ee olii kakatee an macuree tokko keessaa ba'ee jedhee wanti guddaan achirratti beekamu guyyaa san bira haxxishoon takkatti illee hin dhagaamtu gosa ambasan gara lamaan. Amma beekalteen akkanaa kun warruma keessatti illee obboleessi abbeeraa ta'uu hin danda'a. Gumaan sunniin illee hin jiraabe. Gosuma biraa qofa onnoon jettu. Keetuu kama wajjin jirtu kama gosa keetuu kama balbala keetiitu godhuu hin dandeetta. Uffisa geetti ta'a. Daadhii naqaa qalaa ta'uu hin dandeetti. Namni si harka danaa yeroo hundaa gosa biraa ta'a jechuu miti. Sunniin illee dhibba dhiibuun akka walii adda jirutu jira malee ka wal dhabu gosuma biraati yeroo hundaa miti.
Sanniin illee akkatti araarsitu qabda. Daadhii naqxee gosa waamtee fira hunda waamtee akkatti araarsitu qabda. Hin dubbatama martinuu ta'attamiiti galteen tun gosa biraa qofa akkatti ta'a jechuu miti. Balbaluma tokko keessa oduma jiran warra wal daneessitu jira. Gosa tokko keessa oduma jiran bara as dhiyoo. Waliigalatti durirraa futee ol deemtu nama daneessuun dhabamsiisuun seeraa miti ka dhalatullee akkasitti barataa olaa dhufu yaada jedhu amma ka jedhu argite. Amma durumaanuu gaafa araaraa sanii yoo gara manaa dhufan as dhufaniitiin as deemaniitiin yoonnoo jedhan beera takkatu jira ta daadhii fi heexoo qabattee afuufaa deemtu hin jenne hadhaamee atta'ee araarri haa bu'uu jedhu isaanillee Heexootii fi ta daadhii hagasitti heexoo harkaa fuutee darbitee daadhii biisan lamaaniin duraan tuun illee akka tokkotee gooti jedhan hadhatu ta'e hadhamuu mi'atu ta'e dhumarra ka mi'aa san afuufan. dhuwaama isee sanatu harkaa buteetiin darbe ta daadhii harkaa qabdu sun hadhatu ta'e mi'atu ta'e jechuu isaaniiti. Akki macuree hodhakka ta'an sun illee ati macuree tokko dharraa jalqabdee ammaa fi onnoo isaa yaadadhu malee eebbite achi keessatti itti tooyan sun jecha gurguddaatu achi keessa jira. Hamtuun ammaa isinitti hin deebi'ine. Ati ammaa macuree tokko keessaa baate. Macuree madhumaan irra teette waliin teette. Ummataaf illee warra gadaatiif illee hin kakatte amma achi ol jedhee ija keessa hin laalu. Waan kana hin irraanfatta jettee sammuu isaa irra haxxa. Ka dhufuuf ka yaadamu. Inni ka darbe sun hadha ol jedhee yoo ati dubbattu san si argaa hin jiru. Hin jiru inni amma. Kun ammoo haga ta'e gara nyaattoo mul'isu. Waan kana godhuun cubbuu akka ta'e akka rabbi waan dhana hamtuu gosatti akka hin galleen na oolchi jedheetiin ufiifuu jechuun isaatu waan tokko. Araara kana keessatti namnin araara jala lufee hin danda'u. Namni ka gosaati. Gosatti waa galuu rabbi nu baasi jedhan. Namni wanti irraa baratu ka durii san irraa qulqullinna isaa itti dubbatan san. Amma haga tokko gara nyaattoo haa argadhuu fi qaaqaa jira malee namni sun wantummaan inni ka du'e san waakkatuuf inni si argaa hin jiru maa irraa goota. Anuma balleessa otoo jette illee hadha wayii gala. Garuu namni waan gumaa dubbatu sunniin illee boru ufiif isatti illee wanti akkanaa kun ta'uu hin danda'a. Wadha boyinsii kama jiru. Yoomillee argaatuma jirra. Wadha boyinsii ma jira. Wanti guddaan akka wadha boyinsa kana itti fayyisan. Akka itti dubbatan. Bitaa mirga yoo dubbatteetiin waliif fayyisa jettu cubbuu laalladhu. Dubbadhu qajeeltuu dhugaa dubbadhu. Atillee finna qabdaa dhugaa dubbadhu. Ilma qabdaa finna qabdaa. Fira qabdaa. Homaa hin dalgin. Homaa hin dabarsin. Kaadhaa namnin galgala walii hasaasa. Hasaasaa san achi keessaa baasa. Hasaasaan achi keessa jiraachuu hin qabdu. Teettee muramte jedhaniitiin yoo si araarsan ammoo lammata ol jettee ija keessa waliin laalti yoo jedhan sun ammoo dhugaa. Akkasuma lammata ol jettee waan kanaaf walitti hin gaaddu. Kana baratta achirraa. Waan feete illee wal godhe. Eega keessaa dhamti bayeetiin jedhe isa waakkachuun gosaaf illee hin ta'u warra isaatiif illee hin ta'u. Ka dubbii as keessatti gara tokko cillaanfatu sun ammoo ufiif tawaaqaallee asuu jirti. Sii deebiti akkaan illee. Kanaafuu dhugaa qajeeltuu dubbachuu.
kana namni kanarratti barate. Homa ta'eetiin ammoo lafaa ka'aniiti maqaa gumaa kunillee akkana ta'e gumaa waan gumaa na godhe yoo jedhan no gumaa miti. Gumaa jechuun kadhumaati. Kadhumaa sanuu akkanatti fixan daadhii itti biifanii akkanatti fixan madhumaan irra teessisaniitiin ati madhumaan tokko jechuudha. Wanti isaan godhan martinu nu amma haala gumaa kan waan haga keessa xurii tana qaan argaa dhageettii argaan keessa jirtu dhageettiin yoo hunniti jiraate ka inni ammaa ka baratu kunniin itti gad jedhee waan kana biyya keessa illee deemee waan godhee warreen durii namni durii kun isiinuu inninuu qadhataa deemaa jira haga dhaqqabe san hagatti anamma odeessana badhisuu irraa danda'a ka'umsa ambaataati yaada jedhu fadhoonti qaaqaa jirruuf qoratan gaafsan badhataa deemti. Kan amma jedhu kun kabiraallee yookaan waa jedheeti aliif kabiraas walitti galuu danda'a. Nama 10 gaafannee heexoolleen hin jirti dhugaa daadhiileen hin jirti dhugaa jedhee nama 10 gaafatee dubbii sun guduunfuu danda'a achi birallee lufuu danda'a. Warreen seenaa qaqqabeetiin aadaa seenaa wanta kana qoratee barate ka barannoo sanii walitti qabee odoo biyya keessa deemee iyyaafatee haga warra dhaqqabatee kana caalu guutee namniin. An amma hagatti ma dhagayesan hagatti ma abbaa kiyya fa'arraa waa dhagayesan waa jechedhaa jira. Kanaafuu faana dhawaati itti galchaa jechuuf an amma ka'ima ammaatiin. Faana dhawaati waan kan itti galchaa. Kuuwwan ammoo akkanuma lafaa ka'anii wanti kun gumaa miti waan akkana salphatti gumaa miti gunfaqii danuu daguu jedhanii itti galchanii miti. Ambitii waliin qaaxxuu amma kadheen gaddaa odoo jenne amma naannoo walancitiitiin ka ta'e jedhan san warri waan kana galchellee warri itti galellee waan kana ka durii sanii wal qabsiisee amba gattaa'e wajjin dubbadhu amba seera akkanaa kana qabu moo hin qabne sanillee adda baafatan malee lafumaa ka'anii gumaan nyaadhaa hin nyaadhu homaa akkasii waa'ee nyaataati miti amma dubbiin waa'ee dhugaa baasuuti waa'ee daa'ima kaadha dhadhatu kan akkanumaan lafaa ka'anii lafaa ka'e hangaaf tokko amma karrayyuu keessatti namni karrayyuu yoo wal ajjeese attamitti araaramtan jennaan qara karrayyuu maa ajjeese naan jedha mootan itti fakkaate qara karrayyuu maa ajjeese jedhe ajjeese busaa namni dhuga akkuma gaafatanuu haala adabaan gaafachuu qaban warruma amma irraa waa qoranna jedhanii itti deeman kan akka jedhantu jira. Nafsee namaati akka jedhantu jira. Dura ufii kanaa afaan lugaa yoo san qaaqan san ka amma qaaqan kanaanillee warruma namni jala amrii ta'e san wakii namarraa gabbuuteetiin maal qaba yoo araaramtan gumaan horii isinii kenninee homaa waan dhugaan haa baatu dura isitu caala. Dunyaa martinuu dhiiseetuma biraa deema. Kanaaf dhaamsi kiyya kadhumaa odoo kana ta'e jaaladha. Obbo Gammadiin akkuma jedhan dhageettii irraa waan qoodan keessatti akka ijootti wanni irraa barannu aadaa Oromoo keessa namiyyuu beekes ta'ee osoo hin beekin badii yoo balleesse amanuu fi haqa baasuun nageenya waaraa qabaachuun akka danda'amudha. Obbo Gammadiin yaadanuuf qoodaniif hedduu galateeffachaa gara fuula duraa aadaa fuudhaaf heerumaa ilaalchisee sagantaa qopheessinuun hanga walitti deemnutti nagayaan tura isiniin jenna. Kun OGMC uummatarraa uummataaf horaa tura.